Ashamaa kam jirtan ilmaan Oromoo ara qursii ganama dalaguuf deema qursiin kenna karraa killeedha. Waan maraasitti qopheeffadhe kunoo kana fakkaata cireetiniin jira. Qaaraa alangallee shunkurtii timaatimii kasbaraa fi baala kasbaraa fakkaatu killee. Amma kara dalagaa deemna. Maxbashaa yoo duraatu irra kaahee oo'ee jira xiqqoo oo'ee. Waan hafee zayitii itti godhu qofa. Zayitii xiqqoo itti godha. Yoo duraatu oo'aa ture maxbashaan irra kaahee xiqqoo waan jiruuf jecha oo'aadha. Omaa waan xiqqoo eeguun nan barbaachisu. Shunkurtii itti godha. Ciree awwala waan lafaa qabuuf jecha hedduun daddafsiisa kanatti waraabbii illee bareedaadha. Waan inni oo'ituudha teen zayitiin tuni alangalleedha. Qaaraa xiqqoo wal keessan harkaan makamte garuu alangalleedha. Alangalleen hedduu bareedaadha. Wayitii nyaata dalagaa nyaata hin urgeessiti. Zayitii fi shunkurtii waliin alangallee wajji xabbasan hedduu urgaa hafuurrisii. Hafuura urgeessitti. Biyya keenyatti hedduu shunkurtii tanaan dalagatanii duraanii alangallee hedduu fayyadamanii dhiifama. Ammatti qadaadee xiqqoo haa bilchaattu walitti deebina. Deebi'ee jira kana fakkaata shunkurtii fi alangalleen zayita wajjin xiqqoo bilchaatte gadi laafatte. Amma timaatima wanni hafe timaatima itti godhee kunoo kana waliin akaha timaatima fi shunkurtii xiqqoo waliin akaha. Timaatimii walitti xabbasan hedduu akaayiyyuun feetu hedduu lallaaftuudha timaatimiin xiqqoo isii akka wal fudhattuuf hedduu bareeda silaa. Kana fakkaata killee isaanitti naqee jira. Sookidda itti godha. Kunoo killee sookidditti godhe waliin dhaha. Akka sookiddaa wal fudhattee tiniin isileen addaan bitti nooytutti maan kan xiqqishisii dhahunarra jira. Kunoo dhahee kana fakkaatti. Sookiddallee wal fudhattee hedduu tana qofana bakka so kana fakkaata kunoo. Killee wayitii godhan yoo harkaan hedduu sosochoosan bareeddoodha. Yookaan itti gadi qabata maxbashatti harkaan sosochoosaatiin harka irraa fudhatu osoo baatan hedduu bareedaadha. Yookaan kukkurfattee tiniin yayabbattee tumaanteetti yoo xabbasaa akkanaa kana taate osoo immoo hurgufa wanni godhanii bareedaadha. Riganii akkanatti. Xiqqoo rigee walitti deebina. Kana fakkaata bishaan isii sun keessa bade kunoo goifatte hedduu wanni rigeetiin jira. Amma kasbaraa fi baala kasbaraa fakkaatu qaaraa
baala kasbaraa fakkaatu. Baala kasbaraa osoo hin ta'in baala kasbaraa fakkaatu san. Kun qursiin keenya qophaa'ee geeffamee dalagame. Amma kara nyaatatti deemna kana fakkaata. Isinillee mana keessan keessatti gootanii ittiin laaltan jedhee abdii qaba. Yoo jaalattan like, subscribe, share naa godha. Channel kiyya Oromiyaa Tube jedhama. Seenaa laalaa nyaata xiqqoo dalagee jira. Karaa gadi bu'aa laalaa. Kana fakkaata waan daawwattaniif hedduu galatooma. Guyyaa gaarii isin haa ta'u.